Inni kan koo takkaa ta'e dhaloonni dhufu garuu irraa haa baratu. Ani maqaan koo Boontuu Eessiin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Naqqamtee keessatti. Barumsa koo kutaa 1 hanga 8ttis mana barumsaa Kaatoolikii keessatti baradhe. Barattoota qaxalee fi waggaa waggaan akka mana barumsaatti badhaasa argatan keessaa an barattuu ishee hangafaan ture. Sababa cimina koo kanaafis hawaasa keessatti kabajaa fi ulfina guddaan qaban ture. Maatiin koo baay'ee kan na jaallatanii fi akka qananiittis kan na ilaalan ture. Bu'aan kun hundumtuu kan dhufe garuu abbaan koo halkan na waliin taa'ee kan inni na faana dubbisuu fi na qo'achiisaa bulutti ture. Maatiin koo qabeenyaanis waan isaanitti hafe tokkoyyuu hin qabani. Biftii fi haalli uumamni koo waan nama hawwachiisuuf kutaa 9 erga barachuun eegalee booddee ani ulfina namni naa kennuu fi ilaalcha dargaggoonni naaf laatan haala sirrii ta'een keessummeessuun dadhabe. Kutaa 9ffaa yeroon baradhu xalayyaan jaalalaa harka koo irra hin geenyeen turre. Nan yaadadha guyyaa tokko xalayyaa 7 harka kootti qabadheen gale. Eenyu isaa ta'e eenyu xalayyaa yogguu naaf barreessee ergu yeroo jalqabaa 1-2 nan dubbisan ture. Saniin booddee garuu erga natti baay'achuu jalqabee akkam fuudhee manatti galcheen guggubuu yookiin mana fincaanii kaa'uu hojii koo guyyaa guyyaa taate. Haa ta'u malee garuu dargaggummaan anattis waan baay'ee ulfaachaa dhufeef hiriyaa tokko akkan qabachuu qabu ofiif nan murteesse. Yeroo kanattis mucaan hiriyaa koo daree keessaa baratu ofii baajaajii qabuu fi yeroo hundumaa baajaajiitiin galu hinumaa gatii taaksii na danda'een isaaf gaaffii jaalalaa isaan fudhadhe. Isa waliinis yeroo hundumaa bahaa fi galmi keenyi baajaajii isaatiin taate. Otuma haala kanaan jirru guyyaa tokko mana barumsaa irraa hafnee bakka biraa waliin deemnee durbummaa koo narraa fudhate. Anis yeroo sanaatii kaasee afuurri hin taane natti gale. Dhiira na gaafate hundumaa tole jedheen waliin ciisuun eegale. Namni ijaa fi kabaja gaarii naaf qabu hundi natti jijjiirame. Anaaf garuu wanti kuni akkan isaan tuffadhuu fi sadarkaa ta'e isaan irraa ol jedheen akka of ilaalu na godhe. Maatii fi obboloonni koo akka wayii na gorsanis gurri koo garuu isaaniin dhaga'uu hin dandeenye. Hinumaarra darbee itti baacuu fi itti qoosuun jalqabe. Harmeen koo sababa koorraan kan ka'e dhiibbaa dhiigaatiin qabamtee hanga yoona rakkachaa jirti. Haalli qaamni koo yookiin sheepiin koo baay'ee nama hawwataa waan tureef ijji dargaggeessaa hundi gara kootti ta'e. Anis wantiin ta'aa fi hojjechaa jiru natti beekamaa dhufus haalliin kana keessaa ba'uu fi namni ana fakkaatee na gorsuu danda'u garuu argachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo akka warqiitti na ilaaluu fi isa dargaggoonni anarratti akkas wal ta'an hawwuu fi natti inaafuu jalqabani. Akka carraa ta'e yeroo tokko shufeera tokko waliin bare. Yogguu sanaa kutaa 10ffaan baradhan ture. Haalli barnoota koo garuu faallaa isa kaleessaati. Otuman shufeera kana waliin jiru akka haadha manaa isaa hiikee anaan na fuudhuu barbaadu natti hime. Anis yogguu sanaa wanti sammuu koo keessa jiru magaalaa Naqqamtee keessaa ba'u malee dhimma heerumuu hin turre. Anis tole jedheen shufeera umuriin nama madaalle waliin galle. Haaluma kanaan magaalaa Finfinneetti na fudhattee intalli isaa Maqalee Yuunivarsiitii yogguu eebbifamtu haadha manaa isaa guyyaatti hiiku anaaf qubeelaa naaf godhee na fuudhe. Mana galmaa kondominiyeemis magaalaa Finfinnee keessaa bitee qulfii harka kootti natti laate. Anis tole jedheen isa waliin jiraachuun eegale. Otoon turiin baatii 2 booddees daa'imni garaa koo keessatti na hafe. Haala kana hundumaarra yeroo jiru sammuun koo maal akka ta'e homaa tokko natti hin beekamu. Anaan kan natti argamuu fi kanan ilaalu konkolaataasaa fi mana nyaataa guddaa magaalaa Finfinnee keessaa qabu ture. Haa ta'uutii mucaas dahee fi hiikameen ji'a 7 yogguun fixu wanti addaa ta'e tokko uumame. Namtichi ani itti heerume kun qabeenya guddaa waan sochoosuuf liqiin baankii qarshii guddaatu irra ture. Haati manaansaa isheen duraa qabeenya isaa walakkaan hirrattee waan deemteef kaffaltii baankiin isarraa barbaadu yeroo yerootiin kaffalee xumuruu dadhabe. Baankiinis himatatti banee qabeenyi isaa hundi to'annaa jala oole. Dabalataanis waraqaan daldalaa maqaa biraatiin daldalaa ture yakka otoonni ittiin hojjechaa jiru agarsiisu karaa gumruuk harka isaa gale. Namtichi kunis naasuu guddaatiin halkan otuu namaddii ciisuu ka'ee shubbuxiidhaan mana fincaanii keessatti lubbuu isaa balleesse. Anis naasuu guddaan na qabate. Daa'ima koo fudheen halkan qixxee sana bakkan jiraadhu sanaa nan baqadhe. Namticha kanatti kanan heerume maatii koollee eeyyamsiisee waan hin taaneef maatii kootti deebi'uun baay'ee natti ulfaate. Baankiinis qabeenya namichaa akkaawuntii buukii koo dabalatee akkan sochoonee nan dhorke. Anis haala kanaan lafa lixu wallaaleen magaalaa Bishooftuutti baqadhe. Bishooftuu ji'a muraasa ergan jiraadhee booddee mata haaraa deemeen mana nyaataa keessa hojjechuu jalqabe. Anis kanin turee fi kanan keessa dabarse hundi natti dhagahamuu jalqabe. Dargaggummaa fi bifti koo inni kaleessa nama hawwatu hundinuu narra darbe. Jireenyi koo jireenya abdii
abdii kutannaa ta'ee magaalaa Matahaaraa keessatti caatii sigaaraa fi hashiishii hiriyoota koo fi fira koo guyyaa hundumaa natti ta'ani. Jireenya badii fi jireenya akkasiirra jiraachuurra lubbuu ofii dabarsuun kan nama hawwisiisu. Haala sanaanis waggaa 4 guutuun dabarse. Otuma kanaan hin jiru maatiin koo anaan na barbaacha hanga gaazexaa maxxansuutti gahanii turani. Akka tasaa ta'ee akka magaalaa Matahaaraa jiru namni dur ijoollummaa kootti na beeku isaaniif bilbilee itti hime. Isaanis otoon turiin guyya 3 keessatti bakkaa fi haalaan ani irra jiru arganii baay'isanii gaddani. Anis yogguun isaaniin arge naasuu fi hollannaa guddaatu natti dhagahame. Haadha koos si'a lammataaf ija kootiin ishee arguu koofis baay'een gammade. Isaanis koottuu gara biyyaatti gallaanaan jedhan. Ani garuu hawaasa kaleessaatti ija koo mul'isu waan hin barbaanneef hin barbaaduun jedheen. Baay'ee na kadhatani. Baay'ees na waliin turani. Dhumarratti harmeen koo mucaa koo akka fudhattee galtee guddistu na gaafatte. Anis tole jedheen harmee kootti laadhe. Isaanis biyya galanii erga mari'atanii booda akkan biyya alaa deemeen yoo xiqqaate ofii fi daa'ima koolleen jiraachisu natti himani. Anis maafuu dhugaan se'a. Hagan danda'u of bayyaannachiiseen suusiin kanaan dura waliin jiraachaa ture hundumaa safaratti godheen biyya alaa deemuuf of qopheessuu jalqabe. Wanti hundumtuu naaf xumurames gara Dubaayitti bara 2008 imala koo raawwadhe. Ganamni koo nama waan tokko itti irrateen turre. Gidduu koo garuu harka kootiin of hin balleesse. Kan gidduu koo irratti hin balleesse sun jireenya koo har'aa miidhee itti taphatee jira. Hiriyoonni koo kaleessa mana barumsaa keessatti sadarkaadhaan wal dorgomnu guyyaa har'aa dooktaraa fi injiinara ta'anii uummata isaanii tajaajilaa jiru. Dubartoonni kaleessa bareedinaa fi sheeppii kootti inaafan turan guyyaa har'aa baay'een isaanii mana baankii keessatti akkaawuntaantii ta'anii tajaajilaa jiru. Mucaan kaleessa baajaajiidhaan na deddeebisee durbummaa koollee narraa fudhate har'a mana ijaarratee maatii godhatee jireenya gammachiisaa jiraachaa jira. Dargaggoonni kaleessa yogguun ani isaan bira darbu hooyi naan jedhan guyyaa har'aa na waliin hin jiran. Jireenya gaddisiisaa fi gadi bu'aa kanan jiraachaa jiru ana qofaa koodha. Haa ta'u an harka kootiin of hin balleesse. Isinii fi dhaloonni uftan garuu kanarraa of eeggadhaa. Mudannoo jireenyaa Boontoo S Dubaay irraa nagaadha. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif yaa ta'u amma kanan isiniif dubbisee ka'ee mudannoo jaalalaa obboleettiin keenya Boontuu S Dubaay irraa isiniif ergite isiniif dubbiseen ka'ee xalayaa kanarratti akka irraa barattan homaa shakkii hin qabu. Obboleettiin keenya Boontuu mudannoo jireenya kee keessatti si qunnamee tokko lamaan nutti muukee yookiin nuu qooduu keef guddaa galatoomii siin jenna maqaa dhaggeeffattoota keenya. Akkanumallee umurii dheeraaf nagaa siif maatii kee akkanumallee mucaa keef haa kennu siin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 xalayaan kun baay'ee nama gaddisiisuuf barnoota guddaa akka irraa argattan garuu homaa shakkii hin qabu. Keessumaa jireenyi ishee jalqabaa kan baay'ee nama hawwatuu fi baay'ee namatti tolu akkanumallee barumsa ishee irratti cimtuu kan turte Boontuun sababii bareedina ishee fi baay'ee nama hawwatuun dargaggummaan ishee daandii hin taane irra ishee buuse. Qorumsa ishee mudatu hundumaarraa of qaburraa itti of eeguudhaan yookiin karaa hin taane hiikuudhaan jireenya ishee fuullessate. ishee fuullessite. Haa ta'u malee abbaa manaan isheen itti heerumtes waggaa dheeraa otoo hin turiin lubbuu isaa balleesse. Namoonni sooromanii qabeenya hedduu qaban hedduun isaanii dhiphina sammuu guddaatiin akka jiraatan saayinsiin ni dubbata. Dhiphinni isaanii kun immoo wantoota hedduu akka isaan gadi fageessanii hin yaadne isaan dhorka. Kanaafis battalumaan murtee isaan murteessan wanta isaan gahe irratti lubbuu isaanii balleessuu yookiin lubbuu nama biraa balleessuutti murteeffatu. Abbaa manaa Boontuus kan qunname kanuma. Boontuun jalqabumaa jireenya ishee balleessite. Akkuma isheen dubbattes ani harkaanii jette. Hinumaarra darbee jireenya suusiitiin jiraachuu yookiin caatii sigaaraa qamu'uu kanallee akka dabarsite nutti himteetti. Jireenyi kun dhugaa dubbachuuf jireenya maraatummaadha yookiin addunyaa gara biraa keessa jiraachuuti. Namoonni hedduun isaanii aaranii yookiin abdii kutanii kan itti galan ni jiru. Namoonni kaan immoo akka araadummaa yookiin hawaasa keessaa akka nama addaatti of ilaaluutiinis kan jalqabanii jiru. Hedduun isaaniis keessaa bahuun baay'ee itti ulfaata. Obboleettiin keenya Boontuu
boontuun garuu akkuma maatii ishee argatteen biyya alaa ishee ceesisuuf yaada kaasanii fi jennaan gammachuu guddaa argattee akka hirristee fi akka dhiiste nutti himtee jirti. Yeroo tokko sammuun keenyi erga gaabbee abdii kutee booddee abdii xiqqoo yogguu namni nuu horu argannu wanti nuti keessaa hin baane tokkoyyuu hin jiru. Isinillee hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 boontuun waan hundumasaa isinitti himteetti jalqabni isaa kan hin tolle jalqaba irratti balleessaa hojjechuu kan jalqabe gidduu isaatti illee badiin gara biraa akka dhalatu nutti himtee jirti. Jireenya keessan borii sirreeffachuuf kan har'aa irratti xiyyeeffannoo godhaatii irratti hojjedhaa nun jechaa jirti. Guddaa galatoomii massee jenna. Egaan qophiin guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti yaadaaf gaaffii jajjabinaa obboleettii keenya boontuuf qabdan hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 komentii jala akkasinuuf keessan isinaaf namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayyaawwanii fi seenaawwan jireenyaa nama barsiisuu jijjiiruu danda'an isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee yoo ni qabdu ta'e karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa iimoo yookiin teelegraamiitiin sagaleedhaan yookiin barreeffamaan nuuf qooduu dandeessiniin jecha subscribe akka nuuf gootan asumaan isin affeerreerra. Guyyaa borii xalayyaa jaalalaa yookiin seenaa jireenya nama barsiisuu gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan siniin jedha. Qophii kana qopheessuuf qindeessuutiin kanan isin waliin ture an gammachiista shoomeetii horaa bulaa.